سيكي قولي فولخي ولا لاكي ركوب ركما في راساكي سيكي قولي فولخي ولا لاكي ركوب ركما في راساكي من دانكو بازيجيا والنانكو kam nyaade kamam bise banki kau shiro yunya tune ga giddi daka like fade bor malitan liki daka kana vega ega adrawaka abaf male yada male olak ale morman kuta Ashama harka fuuni akkam jirtu daawwattoota hordoftoota jaallatamtoota keenyaa warri mana keessan teessanii karaa foddaa televiiziiniitiin na daawwachaa jirtan xiqqaa guddaan alaamanaan saawaatiin dafaa garaan nageenyi badhaadhaa isiniin jechaa durarratti moototii ijootiin isin dhageessisaam an oduu kan isin dhageessu sagal seeqaashaw istuudiyoo oromiyaa kolfaa neetwoorkii irraam. Anamiti keessatti jiraattonni rakkoo bishaaniif saaxilamuun dhaga'ame. Konkolaataan baadiyyaa keessatti argaan isaa hamashaa jaamuu to'annoo jala oolee jira. Godina Harargee Bahaa magaalaa Qaxamdaa keessatti reetti maqaan isii mee jaamtuu obbo Harrichoon dhiittamee jirti. Magaalaa Garba Gurraachaa keessatti reetti maqaan isii mee jedhamtu jiruudhaan addunyaarraa boqotte. Ka'umsa garee Feesbuukaa fi garee Iimoo jidduutti uumameen rakkoo cimaan taa'eeti jira. Oduu biyyaalaa. Magaalaa guddittii Chaayinaa Beenjii keessatti mirgi hijaaba musliimaa sarbamuun dhaga'ame. Ka'umsa akkasumas walitti bu'insa pirezidaantii Iimoo fi Waansaap gidduutti ta'een teelegiraamni hidhamuun dhaga'amee jira. Walitti bu'insa dargaggoo fi shamarran gidduutti uumameen shamarran injifannoon galuun si dhaga'amee jira. Garaa bal'ina oduutan isin dabarsaam. Godina Harargee Bahaa Anamitii keessatti jiraattonni rakkoo bishaaniif saaxilamuun dhaga'ame. Bal'ina oduu kanaa akkatti aanutti obbo Marqaan qindeessam. Godina Harargee Bahaa Anamitii keessatti jiraattonni rakkoo bishaaniif saaxilamuudhaan osoo asii fi achi barbaadanii feesbuuk irraa bishaan baaraa arguudhaan daawloo godhuun lubbuu namaa fi qabeenyaa irratti miidhaan qaqqabee jiraachuu jiraattonni hedduun dudubbatan jiraachuun dhaga'ame. Konkolaataan baadiyyaa argaan isaa hamashaa jaamuu to'annoo jala oolee jira. Bal'ina oduu kanaa akkatti aanutti amma fiigaatu qindeessee jira. Konkolaataan baadiyyaa keessatti argaan isaa hamashaa jaamuu meeshaalee kotorbaandiin osoo deemaa jiru buchuma aannanii 110 fi jooga aannanii 8 fe'atee osoo Hadaraa Kabiir Turrootti imalaa osoo jiru waraana bilisummaatiin to'atan qabamuun isaa dhaga'ame. Konkolaataan baadiyyaa keessatti argaan isaa hamashaa jaamuu meeshaalee kotorbaandii buchuma aannanii 110 fi jooga aannanii 8 fe'atee osoo Hadaraa Kabiir Turrootti imalaa osoo jiru waraana bilisummaa too'itaatiin qabamuun isaa dhaga'ame. Harargee Bahaa magaalaa Qaxamdaa keessatti reetti maqaan isii mee jaamtuu obbo Harrichoon dhiittamteeti jirti. Bal'ina oduu kana amma butaatu akkatti qindeessamu. Godina Harargee Bahaa magaalaa Qaxamdaa keessatti reetti maqaan isii mee
jaamtu obbo Harrichoon hidda mormaa keessa dhiittamuudhaan guyyaa lamaaf manatti booblii yookaan udaa'ima manatti jalaa fuudhuun BBC'n dhagahamee jira. Haaluma kanaan ambulaansii gaagiraa jaamtu keessa kaayyamuudhaan hospitaala Xurambassaatti yaalamaa jiran hoolaan faranjii tokko qeeraa keessatti nuuf gabaasee jira. Magaalaa Garba Gurraachaa keessatti reetti maqaan isii Mee jedhamtu jiruun addunyaarraa boqotte. Bal'ina oduu kanaa Ahmad Qacamtu akka itti qindeessatti dhiyaatamu. Magaalaa Garba Gurraachaa keessatti reetti maqaan isii jaamtu obbo Harrichoon hidda mormaa keessa dhiittamuudhaan ganda addunyaarraa karaa kiraatti imalan. Haaluma wal fakkaatuun salaata janaazaa irratti hiriyoota 180 fi hoolota 210 argamuudhaan kan qooda guddaa qabu obbo Hoolaan Baan nuuf gabaasee jira. Dargaggoo fi shamarran gidduutti uumameen shamarran injifannoo boonsaadhaan galuun isii dhagahamee jira. Bal'ina oduu kanaa kan qindeesse obbo Marqaan akka itti aanutti qindeessa. Walitti bu'insa dargaggoo fi shamarran gidduutti uumameen dirree lolaa feesbuukii jedhamtu irratti wal haleeluun shamarran meeshaa waraanaa gurguddaa niwukilaar boombii jaalaraan rukuttee barbadeessitee jirti. Warra kaan namoota 25 hojiin 10 maraachitee namoota 5 hojiirra ariitee namoota 5 ammoo to'annoo seeraa jala oolchitee akka jirtu hoggantuun humna waraanaa olaanaa Taanel Birgaadir Jeneraal Onneen nuuf gabaaftee jirti. Waliigala namoota 45 irratti injifannoo boonsaa argachuudhaan namoota kaan galii qabsoo waraana jaalalaa shamarranii akka goottee jirtu aadde Onneen nu gabaastee jirti. Akkasumatti ammaas walitti bu'insa pirezidaantii Imoo fi Waasaaf gidduutti ta'een teelegiraamiin hidhamuun dhagahamee jira. Bal'ina oduu kanaa kan dhiyeessu obbo Shilimiitu dhiyeessa. Akkasumatti ammaas walitti bu'insa pirezidaantii Imoo fi Waasaaf gidduutti ta'een guyyaa kaleessaa walgahii taa'uudhaan biiroo Googil jaamtu keessatti marii taasisan. Marii kanarratti kan hafe obbo teelegiraamni hafuudhaan hawaasa lameen dallansiiseeti jira. Haaluma kanarraa ka'uun waraana sarchiin qabamee mana hidhaa addaa koodii jaamtu keessatti darbatame akka jiru ittaanaa jeneraal kaardii moobaayilaa nu gabaastee jirti. Gurbaan maqaan isaa Turriyyee jedhamu tokko iddoo qaraatiitti miliqee mana barcaatti to'atamuunsaa dhagahamee jira. Bal'inni oduu kanaa kan isin dhiyeessu Dr. Kabajaa Sagarsee Qaashaw akka itti aanutti isin dhiyeessa. Gurbaan maqaan isaa Turriyyee jedhamu tokko iddoo qaraatiitti miliqee mana barcaatti Komaandar Makaddaan halkan irraa sa'aatii 4tti to'annoo jala ooluun dhagahamee jira. Haaluma kanaan koomishinii farra nageenyaa fi malaammaltummaa obbo Faaqaan Qarsoddomii ibsa baaseen gurbaan kun manuma keessatti aduun itti dhiite akka rafuu miidiyaa girgiraan ejersaatti ifoomsee jira. Oduu biyya alaatti isin dabarsaa. Magaalaa guddittii Chaayinaa Beenjiin keessatti mirgi hijaaba musliimaa sarbamuun dhagahamee jira. Bal'ina oduu kanaa kan qindeesse obbo Caalchisaan akka itti aanutti qindeessaa isa waliin turtii gaarii. Magaalaa guddittii Chaayinaa Beenjiin keessatti mirgi hijaabaa sarbamuun isaa dhagahamee jira. Ji'oota darban keessatti pirezidaantiin Chaayinaa mirga dubartoota musliimaa sarbuudhaan hijaaba akka hin uffanne jechuun paarlaamaa biyyattii irratti dubbateeti jira. Haaluma kanaan pirezidaantiin kun olaantummaa hijaabaa sarbee olaantummaa kofoo kabachiisee dubartiin kofoo malee deemte adabbii cimaan hidhaa jechuun waggaa 10 murteessee jira. Yookaan bakki ciisichaa diriirfachuu fi qottoonfachuu tanarraa dhorkamteeti jirti. Bal'ina oduu kanaa kan isinii dhiyeessu Dr. Kabajaa Sagarsee Qaashaw. Siree yookaan bakki ciisichaa diriirfachuu fi qottoonfachuu tanarraa abbaa manaa isaanii waliin akka hin ciifne uggurarra kaa'e. Ministeerri dhimma haajaa hirriibaa obbo Amsoolaan akka ibsanitti uggurri kun wal dhungachuu fi wal shookuunis akka dhaabbatu ibsan.
bed or bed frame and coming from this with their husband. Don't let me sleep on the floor. Minister of Affairs, let him sleep. Mir Absola is the expert is blocking, explain how to kiss each other, shocking each other. Harka fuunee akkam jirtu daawwattootaa fi hordoftoota jaallatamtoota keenyaa. Oduun isaa kanaa qabannee asuma irratti goolabamtii aan oduu kan isinii dabarse Sagalsee Kaashoo bakki oduun kun irraa isinii darbu godina Seelanaa aanaa Firaashaa gandama Khaddaa magaalaa Hirriibaa irraa qophiilee hafan waliin turtii gaarii. No. I guess I have to do it myself. I know it's not. Coronavirus. Kamna kotane musanate kubati wareni naftoromoti kenera rabbi kenya nya orome ajitu kabenya. No. سيكي قولي فولخي ولا لاكي ركوب ركما في راساكي سيكي قولي فولخي ولا لاكي ركوب ركما في راساكي